Ashama akkam jirtan nagaa keessan nageen jaallu waaqayyoon kabaayyetu warri ta'an nan beeknaan boontu salaalidha. Egaa ka viidiyoon hani irratti qabadhee dhufee viidiyoo baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Kan keessatti dammoo barumsa irraa argannu jedhee yaadudha waan ta'eefiyyuu macarashaatti na waliin tura isinin jira like share gochuu hin dagatina. Viidiyoon kunis viidiyoo akkuma na biratti argitan kana. Video baay'ee nama gaddisiisudha. Dhugaas sinin jedha. Video humnaa ol kan nama gaddisiisudha. Nuti Oromoon ofuma keenya maaliif wal nyaanna? Maaliif wal nyaanna? Maaliif wal finna? Maal jechuudha kuni? Haadha keenya haadha jechuudha bar. Haadhi jechuun dirqama haadha nu dhalte bichaa miti. Ubaddaa ijoolleen keenya. Video kanarratti Oromoozim jechuu hin qabu. Dhugaa Oromoozim jechuu hin qabu. Xinnaa guddaan jechuudha. Xinnaa guddaan minishaa warri jedhaman kuni nu hirmaachuu qaban. Nu dhiyaachuu qaban. Dhugaa sinin jedha. Nu dhiyaachuu qaban. Dirqama nu dhiyaachuu qaban. Dhugaa sinin jedhaan asirratti jechuudha. Asirratti namni owaayii kanaan gadi bahee dubbate injirasi gimmaanyis hin jiran. Wanti nuti beekuu qabnu jechuudha. Asirratti asnin dubbatee ture. Minishaanni kuni Oromoota kutaa 11 keessa nu barbaade namni nu afa argaman jedhee jira. Dhugaa sinin jira. Ijoolleen baay'een isin jiran. Sinii galee nu keessatti kan nu jeesaa jiru, kan nu fixaa jiru Oromoodha malee faannoo miti kana beekadha. Faannoon Oromiyaa fixxee, faannoon maaliin gootee akkas taane no. Asiffitu eenyu Oromoo minishoota asifixaa jira. Kana beekadha Oromoo dammaqe bakka jirtu. Mucaa guyyuu keessatti du'ee Amaaratu dhufee ajjeese. Amaara miti. Amaara እናንተ አይደለም የገደለ በራሳችሁ ኦሮሞ እየገደለ ነው ልንገራችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ እግዚአብሔርን እንዴ እኔ ማረሚ ዱጋን ስንንጀራ ሙጫን ኩዩረት ተናደዱ ይጆለን ቁበን ቀብደኒ ዋ ዩቲዩብ ዋ ፌስቡክ ዋ ምኑ ደማማት ሞተረጀቹ ነው እንዴ ከኛ ዮ ኢንቤና ዋንተ ይሁን እነሱ ነው ሰት ካንዱኤ ማረት ካንዱኤ አማራ ጅራ ኩዩ ከስ ጅራተኑ ጁ ሳንታ ጄሰ ሜቲ አነጄሰን ሚኒሻዳ Minishammaa qoofana kanatti maal kana sangoda mootummaan ajjeesa Oromoo fixi Oromoo ajjeesi Oromoota beekamoota jala eenyu ajjeesaa deeme jedheeni dhugaa sini jedhaan dhugaa waan baay'ee ariifuyyuu wannan dubbadullee hin dhabe haadha teenya oggaa akkasitti lafarra gottutanii oggaa akkasitti maaloo na dhiisa adaraa rabbi jettu amantaa kaminu jur rabbi jechuun namni tokko rabbi sodaata dirqama jechuudha adugaa sinin jedhan kan guddannes gaxariidhasi nimbeena maal jedha seete namni tokko adaraa seeraa kootu seeratti nu dhiyaadhu jedhanii inni haata wanta qabu san lafa godhee jechuudha inni tokko fanna dhiisa adaraa rabbi adaraa seeraa na dhiisa seera si qabe hoo jedhee namni tokko hin dhiisaa hin rukkutus kanamma kaballaadhaan itti kaataa kanamma rukkutuudhaaf itti kaataa kanamma waan hunda hojjechuudhaaf itti kaataa eenyumtu demmoo walii hin dhiisu dhugaas sinin jedha kan maddii dhaabbatee ilaalu sunis Oromoodha kan itti zooreeto viidiyoo qarasuunis Oromoodha maaliif qarrasa maaliif ta'uu hin qabu tureeyyuu irra deebi'ee rukkutu tokkoon taane tokkummaa hin uumani nuti maaliif tokkummaa dhabna Oromoon maaliif bakka hundatti dhumaa jirra maaliif bakka hundatti nyaatamaa jirra ta'uu hin qabu tureeyyuu dhugaa sinin jedha ijoolleen keenya rabbi dhugaa sinin jedha ijoollee viidiyoo kana laaltanii ana akka kootitti dhugaa nan boo'ee maaramii dirqama koo haadhi sun haadha kiyya ta'uu hin qabdu dirqama jechuudha sinii galee haadhi jechuun anudda keenyatti boru nuti haadha keenya akkana godha sinitti nama waan baay'ee jira wanna ijoolleen keenya YouTube tokkumarraa fi Facebook YouTube irratti oduu yaa'aa ooltan bichaa miti rakkina guddaa jira biyya keenya keessa rakkina guddaa sinin jedha ganda keenya keessatti akkanuma jechuudha haadha daa'ima haadha ijoollee qaarii takka dubbatteedhaaf wanta isaan gaafata isaan ani hin beeku jetteedhaaf kabalanii ajjeesa kaballarraa naftu abaayetii amma osoo kabalanii kaballarraa naftu maaliif yaaddoon keenya hin jira yaaddoon biyyaa irra jira karaan gadi bahanii karaan gadi ol deebi'anii yaaddaanii waan meeqa jira maatii keenya amma yoo itti deemine akka nuti dura arginee wahiin nafa isaaniidhaan arginee wahiin haala gaaraan arginee bira baan isa sinitti fakkaatana dhugaas sinin jedha hin beekna kaa nutuyyuu biyya ormaa teenyatu amma makka yaaddoon amma makka taanu hin beekna ammuma tokko amma warra olii dhufu amma warri gadi dhufu iyyaaddaa maatiin keenya sinitti tanima kanaafuyyuu ijoolleen keenya asirratti ana baay'ee tokko natti dhagahame jira akka nama tokkotitti akka oromummaatitti akka mucaa nama tokkotitti natti dhagahame viidiyoo niitiin tan akkas godhan irratti jechuudha dhugaas ni jedha innan biraa demmoo ijoolleen keenya
maaliif tokkummaa dhabna keessattuu ijoollee shamarranii biyya bakka jirrutti dhugaasni hin jedha maaliif tokkummaan dhabamu maaliif yoo walii yaanne maaliif wal gurgurra maaliif bunyi wal nyaanna maaliif wal ajjeesna maaliif akkana wal goona maaliif ta'uu qabe wanti kun dhugaasni hin jedha maaliif gazzabummaa duuna namaallee du'uu qabna namaallee yaaduu qabna hiriyootan keenya yaaduu qabna hiriyaa teenya yaaduu qabna hiriyaa shamarranii yeroo kana maaliif gantuun bichaan baay'atti dhugaasni hin jedha yoo argatanii jirtan karaa feesbuukii karaa yuutuubii karaa tiktookiin deemamu wanti kun jechuudha. Hiriyaadha jettee dubartii hiriyaadha jettee isinitti xaggaate dhugaa sin jedha ofitti xaggaasisna sin barbaachisu gonkumaayyuu dhugaa sin hin jedha sin qalteet allayyaa sin gaddi duuba keessan sin fuuldura keessan mistirii keessan waan hundaayyuu sin baasisiistee si haasofsiisee ofitti siskisiisee baqa kasii ta'uudha wayii si gorsuudha wanti kun karaa kana si baasa kanuma kana deemisiin hin jettu allayyaa si gaddi. irraa of eeggadhaa dhugaas sin jedha rabbi godhadhu sin jedhee namni tokko itti si gammadu hin jiru yoo haadha kee ta'een ala malee jechuudha hiriyaan gizee kana eessarraa si harkaa baasu wayii waan ati gootu kaayyuu keessan eessarraa si cabsu eessarnaanii jichan taane jedheeni amileeshii gad deebisu wayiin eessarraa waan tokko godhu jedheeti akkasitti yaadu jechuudha dhugaas sin jedha hiriyaa shamarraneerra hiriyaa dhiiraa akka lama wayyaan akka gootu jechuudha dhugaas sin jedha biyaansi jechuudha. Dhiirri bari amma godhatturratti wanta godhatturratti bar simmiqqanu sinqanna'u bar waliin qannaanii bar dhiira hin qannaani bar miijoollee baay'ee laala dhugaan ganni keenya keessatti hin jiroonni bar daa'ummaadhaan waliin guddatanii an godhate inni waliin dessatanii waan baay'ee jira gini shamarran eessumaanuu waliin geessu baqqa wayin eessarra nama saniin adda bahuu wanta taane xanaxanoo duuba deebitee wahin wannan taane jechuudha viidiyoon gallakke viidiyoon mucoo sanii viidiyoon gallakkisa birrii kana akkanaadha jettee harka galchate san osoo anaati yaa gallakkisu viidiyoon ofii kee shaaworii fudhachaati viidiyoo na waraabanii situ osoo nan dhiiruma walii waan tokko gochaati viidiyoo tokko arganii viidiyoo san ni gallakkisna birrii mana nu kennan jeen hin kennuan haa gallakkisan birqii nama kun ilaalamaa ta'u lama